Komishiniin marii biyyaalessaa baatii lamaa oliif dubbatamaa turee fi eegamaa ture guyyaarraa ifatti wayita marii jalqabu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed asirratti argamuudhaan ajandaalee hedduu kaasuudhaan dubbate. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maazingaan dhimma nageenya irratti hooggantoota TPLF waliin marii taasisa keessatti TPLF fi eeggannoodhuma kennuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu guyyaan irraa atoleessa 15 birri 2026 kan ta'e dambara geessan hangafoota Egeree Miidiyaati amma bal'ina utuu Egeree Miidiyaa isinitti Konferensiin Komishinii marii biyyaalessaa hawwii guddaan eegamaa ture kan dhimma biyyaa gurguddaa irratti marii taasisuudhaaf murtee dabarsuuf qophaa'ee guyyaa irraa adoolessa 15 bara 2026 magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti jalqabe. Konferensiin kun baatii takkaaf kan ture hoggaa ta'u naannoo Tigraayatti kutaalee biyya adda addaa irraa hirmaattonni 4,000 ol irratti argaman. Ajandaa komishinii marii qabxiilee 8 qoodamuun kan irratti mari'atamu hoggaa ta'u marii tanaan booda murteenis kan kennamu ta'uun ifoome. Qabxiileen ijoon konferensii komishinii marii biyyaalessaa tun ijoon isaanii heera mootummaa jijjiiruu walitti bu'iinsa naannolee Itoophiyaa keessa jiran wallabdee qaamolee siyaasaa kanneen hidhannoo qabanii caaseffama bulchiinsaa fa'aa hoggaa ta'u dhimmi magaalaa Finfinnee Dirree Dhawaa fi magaalaa Moyaaleetis ajandaa ijoo keessaa tokko ta'uun ibsame. Jalqabbii konferensii tanarratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed kan argame hoggaa ta'u Dr. Abiyyi haasawaa jalqabaa taasiseen heerri mootummaa Itoophiyaa kan duraanii jijjiiramu akka maluusaa keeke. Waggaa afurii oliif dhimmoota biyyaalessaa gurguddoo irratti ajandaa walitti qabuu fi miseensota filachaa kan ture komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa kun dhimma Itoophiyaa gurguddaa irratti mari'ata. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed haasawaa baneensaa konferensii kanarratti dubbateen wixinee heera mootummaa Ameerikaa akka fakkeenyaatti fudhachuudhaan dubbii dubbate keessatti Itoophiyaan seerri jijjiiramu akka danda'u akeeke. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed akkas jechuudhaan dubbate. Heerri mootummaa Ameerikaa namoota 55 qofaan kan wixiname hoggaa ta'u namoonni kun immoo hojii jaarraa tokkoof turu hojjetaniiti jiran. Uummanni keenya illeen 4,000 as jiran kunneen sammuu isaanii keessatti isaan caalaa waan biyyaaf ta'u dhaabuu akka qabanii fi heera mootummaa jijjiiruu akka danda'aniif wantoota gurguddoo kaa'uu akka danda'anis dubbate. Marii gama hundaa Itoophiyaa hunda walitti fiddu osoo taasifame ta'e heerri gara fuulduraatti qabannu jijjiiramuu danda'a. Rakkooleen biyyaa hundi furamuu danda'an jechuudhaan heerri biyyatti jijjiiramuu akka danda'us kaaseeti jira. Dhimmi heera mootummaa biyyattii waggaa 30 oliif hojiirra kan ture hoggaa ta'u konferensii kanarratti hirmaattonni 4,000 hirmaatan kanarratti ajandaa ta'e keessaa tokko hoggaa ta'u haasawaa ministeerri muummee Itoophiyaa dubbate kunis heerri mootummaa Itoophiyaa fooyya'u akka qabu akeeke. Bu'aa marii biyyaalessaa kana booda jijjiiramni heera mootummaa irratti taasifamu salphaa akka hin taane ministeerri muummee Itoophiyaa waggaa 4 mari'annee jirra. Sirna gara fuuldura waggoota 8 odoo hin mari'atiin jijjiiramuu hin danda'u jechuun dubbate. Kana malees ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed dhimma hulaa galaanaa kaasuudhaan dubbate. Garuu dhimmi hulaa galaanaa dhimma ajandaa marii biyyaalessaa keessa kan hin jirre hoggaa ta'u haa ta'u malee ammoo Dr. Abiyyi mootummaan abbaa irree galaana diimaa keessaa Itoophiyaa ari'ee jechuudhaan mootummaa Eertiraatis qeeqetti jira. Mootummaan Eertiraa mootummaa Itoophiyaa faalleessuu fi mootummaa heera mootummaa hin qabne jechuudhaan qeeqetti jira. Itoophiyaa waggaa 60maaf abbummaa bishaan irraa fageessuudhaaf biyya galaanaan hin marfamne fakkeessuudhaaf shira mootummaa wayyaanee waliin hojjetameen Itoophiyaa galaana irraa fageessan jechuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa dhimma galaana diimallee kaasuudhaan dubbate. Yeroo biyya jaarru sirna keenyaas ni ijaarra dantaa biyyaalessaatti dabarsinee hin kenninu jechuudhaan Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuun dirqama ta'uu hirmaattota konferensii marii biyyaalessaatti himeeti jira. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa guyyooma irraa bakka buutuu olaantuu gamtaa Awurooppaa wajjin marii taasisuun dhaga'ame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed bakka buutuu olaantuu dhimma alaatiif nageenya gamtaa Awurooppaa Kaayaa haala simachuudhaan marii bu'a qabeessa waliin taasisee jiraachuun gabaafame. Ministeerri muummee ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaatiin maxxansan akka jetti mariin isaanii hariiroo gamtaa Awurooppaa fi Afrikaa jidduu jiru caalatti cimsuu irratti kan fuulleeffate ta'uu dubbate. Keessumattuu dhimmoota faayidaa wallootii fi dhimmoota dursi kennamuufii qaban irratti yaada wal jijjiiranii jiraachuu ibse. Kana malees gama lamaaniinuu dhimmoota naannoo irratti xiyyeeffatan barbaadanii irratti mari'achuu akka qabanii fi tumsa dinagdee Itoophiyaatiif gamtaan Awurooppaa jidduu jiru caalatti guddisuu fi babal'isuuf kan dandeessu irratti marii cimaa taasisu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed ibseeti jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maazingaan guyyaarra magaalaa Maqalee dhaquudhaan hooggansa TPLF olaanoo waliin marii taasisee jiraachuun gabaafame. Waliigaltee Piriitooriyaa akka bakka takkatti deebi'u ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maazingaan TPLFif eeggannoodhumaa kan dhaga'ame. Dhiyeenya gamtaan Awurooppaatii fi Ameerikaanis TPLF dargaggoota humnaan waraanatti bobbaasuudhaan sarbama mirga namaa dalaguudhaan mariin nagaa akka hin taasifamne taasisaa jiranii jechuudhaan TPLF irratti dhiibbaa taasisuun ni yaadatama. Kanuma hordofuudhaan Ameerikaan hooggantoota TPLF fi maatii isaanii mara ugura viizaa irra kaa'uun ni yaadatama. Ta'ullee garuu dura teessuun koree giddu galeessa TPLF tan taate adda Fatala Warqee Gabra Egzaabeer ibsa gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa hordofuun kan dhitten
Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa miti qaamni fedheewu TPLF irratti dhiibbaa yoo taasise TPLF dantaa uummata isii irratti araarama hin qabdu jechuudhaan deebii kennuun yaadatama. Arrammoo ambaasaaddarri Ameerikaa Ermin Joosef Maasingaan TPLF waliin marii taasiseen dargaggoota irratti dhiibbaan taasifamuu akka hin qabnee fi Ermin Maasingaan immoo dura taa'aa itti aanaa wayyaanee Amaanu'eel Asaffaatii fi ambaasaaddarra Addis Alam wajjin marii taasisee jiraachuun ifoome. Ambaasaaddarri Ameerikaa kun hooggantoota wayyaanee lamaan waliin erga mari'ateen booda ibsa miidiyaa naannoo Tigraayiif kenneen gareen tun gara waliigaltee Piriitooriyaatti deebi'uuf akka dirqamtuu fi akkasumallee waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hojiirra oolchuu fi gara nagaatti deebi'uu fi mari'achuun furmaata ta'uu cimsee hubachiise. Itti aanaan pirezidaantii naannoo Tigraay kan ta'e Amaanu'eel Asaffaa maqaa wayyaaneetiin ibsa kanneen ambaasaadara waliin dubbatee jiraachuu ibsuudhaan dhiyeenya kana immoo ejjennoo gareen isaanii qabdu irratti Ameerikaanis hubannootti akka dhuftu yaamicha taasise. Guyyaarraa boru osoo hin jenne marii nagaa dirqama ta'uu kan dubbate itti aanaan pirezidaantii naannoo Tigraay kun kana hordofuudhaan biiroon pirezidaantii Tigraay ibsa marii tanaan booda baafteen mootummaan Tigraay kaleessas ta'e har'a nagaaf qophiidha jechuun ibse. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa waliin marii taasifne itti aanaa pirezidaantii Tigraay fi itti aanaa dura taa'aa wayyaanee Amaanu'eel Asaffaa akka jeetti mootummaan Tigraay fi wayyaanee yeroo hunda nagaaf qophii ta'uu isaa ibsaniiti jiru. Ambaasaadar Maasingaan Tigraay daawwachuun haala namoonni qe'eerraa buqqaan keessa jiran laaluu akka qabuu fi gargaarsa namummaa taasisuufiin akka qabu yaamicha dhiyeessanii jiraachuun ifoome.